ዛሬ እንኳን አንድ ታዋቂ የኦሮሞ አርቲስት ሞቷል ለዓለማየሁ እሸቴ ሐዘን የገለጠ ሰውዬ ለኦሮሞ ትግል በተለይ ለኦነግ ትግል በጣም ዋጋ የከፈለ በዘፈኖቹ በኦሮሞ በጣም የሚከበር ተመልከቱ ይሄ ሁሉ ህዝብ ወጥቶ የቀበረውን ትልቅ አርቲስት የሐዘን መግለጫ እንኳን ያልሰጠ አብይ ስለ መቀራረብ ሲያወራ ትንሽ አያሳፍርም በጣም ብዙ ሚሊዮን ተከታይ ዛሬ እኮ ኦነግ ከግማሽ በላይ ኦሮሞ እንደውም አብዛኛው ኦሮሞ ውስጡ ኦነግነት አለ የተበደለውን በደል ያቀዋል ለነሱ እንኳን ክብር ሰውን ለማቀራረብ አልሰራም እዚሁ ላይ ቀብር ላይ የነበሩ ሰዎች ይሄንን ሰልፍ አድርገዋል ስሙት ሰልፍ ኦሮምኛ የምትሰሙት ሰማላችሁ ኦሮምኛ የማትሰሙ ሰዎች ያው ትንሽ መስማቱም ስላለ ነው ኔጋ ብዙ አይደለም በጣም ጥንት የሆነ በተዋራሪ ግን አንዳንድ ትርጉሞችን ደግሞ ሰዎች ረድተውኛል እነዚህ ሰዎች አሁን እየጮሁ ያለው በተለያየ የኦሮሚያ ከተሞች እስካሁን እስረኞች ታስረዋል እስካሁን ኦነግ ናችሁ በሚል ታስረዋል እስካሁን ድረስ በስቃይ ላይ ናቸው እነሱ ይፈቱ የሚል ተቃውሞ ሰልፍ ነው አኩማ አገርተኒ ቪዲዮ ብራሌን እንቀባ ነምቺ ኩኒ ኦሮምኛም ቤኩ አማራታ አናት ፈካታ ጋዲፈማ ወሪ ቤተን ዋን ከና ነምቺ ከና እራ ሄዱ ሂም ቤኩ ከኒ ኖሆጎ ባና አቹ ማገኛ ጋ ዱበቴ ጅራ ነምቺ እስኑ አርግተኒ ይርተኒ ኦሮሞን ሄዱን እረቲ በሄ ሄዱን ጀራዩን ድንቅሲሴ ነማ ሄዱ ድንቅሲሴ ድቺንኩ ጉራቸ አቺቲ አማራ ፊ ክርስቲያና ፊ እስላማን ቀቡ አቺቲ ወልገህ tokkummaa oromoo agarsiisame kanarratti wonneen isiniin jechuu barbaadu viidiyoo wayin qaba waan isin dhageessu osoo sanatiin darbiniin dura dubbii ijoolletti amma asirratti agartanu kana ijoolletti amma dheengaddaa gaazexeessituun OBS kun dhaxxee egaa qophii bashannanaatii fi ayyaana irratti dhaxxee gaafatte ijoolleen kun sirbi isiin sirbite baay'ee tokko ulfaate miizanatti baay'ee tokko ulfaate kiiloo tokko caalee kiiloo lamas ni caalee kiiloo sades ni caalee kiiloo afur ga'e guddateera dubbiin ijoollee kun guddatee kiiloo afur geenyaan namni hundi baachuu dhabeeti kan achirraa riimoof godhame gaa YouTube irraa kanarratti waan isin jechuu barbaadu obboleewwan kiyya Oromoon kun duraan qabsoon Oromoo kun dur jechuun amma fakkeenyaaf nuti dhaloota ammaati jennu dur kan nuti xiqqeenyaan dhageeffataa kanumti nu dhiyeenyuma guddannu kana jechuudha yeroo amma barru kanatti dhagahaa guddanne warri waa'ee Oromoo kana dubbatu quuqama Oromoo kun qabu ijoollummaa nama akka kiyyaa kana osoo hin taane warra nurra umuriinis guddaa beekumsaan guddaa abbootii keenya fakkeenyaaf akaakuu keenya abbootii keenya gurguddoodha warri waa'ee Oromoo kana dubbatan nuti immoo yeroo barumsa barannus wama jaalalaa ta'a wannuma biraa oofna yeroo horii eenyus warri baadiyyaa ta'a kooti guddataniidha horii eenyus wama biraatti oofama malee waa'ee Oromoo kana namni dubbatu hin jiru duraan nama gurguddaa malee maaruufa kun namni cufti nuuni beeka amma garuu ijoolleen kun umurii isii xixiqqoodha baay'ee kutaa afur baratti jedhanii miidiyaalee dhagaayistanii yeroo sirbi meetarii jirrigaa sirba afaan Oromoo wallaalanu malee sirba jaalalaa sirbisiisuu yaadaniiti natti fakkaata gara booda irratti gaaf jedhagaa waa'ee jaalalaati sirba jaalalaa sirbisiisuu fedhaniiti garuu ijoolleen kun sirba jaalalaan sirbine sirba kana sirbite sirbi kun girrisaa jedhamee girrisaan ni waca waan xiqqoo oyisaa jedhamu malee waan kun waan oyifamee dhiifamullee miti waan guddaadha wanti kun ulfaateeti kiiloo sadirras lamarras tokkorras darbe kiiloo afur geenyaan ulfaannaan dubbiin kun itti ulfaannaan baachuu dadhabameeti kan gubame isiniif gala miti wanni abdii namatti toru wanni nama gammachiisu baay'ee tokko
Oromoonni gaa nama miinaa miti kan inni falmataaru biyyuma keenya irratti nagaan jiraannaa biyyuma ofii irratti of taanee jiraannaadha. Nama ofitti qabanii beekama Oromoon beekamaadha kuni gara laafessa. Kanaafuu mirgi keenya hin dhiibaminiti mirgi keenya nuuf eegamee naan jiraanna eenyu wajjin haa jiraannu jechuudha kan inni falmataa ture. Tarii bilisummaan baanamu suni ana akka mataa kiyyaatti bilisummaan baanamu sun bilisummaan himamu sun ofiin yaani biyyu ofirratti nagaan jiraachuun baanamu sun bilisummaa jechuun ikkoo afaan nagaan jiraachuu malee waa biraatti biyyuma ofirratti nagaan jiraachuu ajjechaan hidhaan dhaabateedha miti kun maaruufa. Baanamu suni akka kiyyaatti natti ifa fuulleetti maaliif dhaloonni daa'imni akkanaa horii eeddu ammallee waa huccuu jijjiirachuu yoo hin barre huccuu miiccachuu jijjiirachuu yoo hin barre akkuma horii eeganutti jiranii yeroo lafaa ka'anu waahii Oromoo waan Oromoo kana beekanii sirba akkas onnee nama laalesse kiiloo hedduu ulfaatee baachuu dadhabame kana sirbuun jaraa hedduun dinqisiisee hedduun ajaa'ibee walirkaa fuudhamee haasa'amus yoo girri isaa jedhames wanni kun waan xiqqoo miti. Sababni girri isaa jedhame tokko faanti isin waa baay'atu himuu barbaadu footoo tokko fakkeenyaaf yoon poosti godhe namni keenya baay'eedha miti Oromoon kun baay'eedha miti hundinuu yaanni isaa tokko hundinuu kan ofirratti poosti godhata kan ofirratti maxxanfataaf baay'anneeti jennaan girri isaa nuun jedhame malee rakkoo biraan qabnu. Yaanni keenya tokko taanaan yoo tokko ol ka'es kuma ol kaane yoo ni du'es wajjumaan duuna jechuudhaaf girri isaa jedhame. Kanaafuu mee viidiyoo wayitan isin dabarsaa egaa waan natti ifeen haasa'e. Dubbiin kun garuu waan haasa'anii dhiisan umti dubbii ulfaattuudha mee viidiyoo waliin laannaa viidiyoo kan garaana nyaate agartaniitu jedhee yaada garuu ani obboleewwan kiyya. Abbaa obboleessa jaarsanaaf noo jechuun si ibsuu hin danda'u gootannoon takkummaa jedhee isin lallabee jira noon ummata Oromoo hundaaf dhaamsa qaba. Ta'ama 8 hidhaa mana keessa ture noon isa xumura khalaas dhumte naan jedhe noo ganaa fayyita kanaallee Oromiyaa keessa naannoo itti naan jedhe dhumte naan jedhe dhumteen khalaas nageetti jechuu isaati. Ummata Oromoo sabri isin yaa kannu anafi sabri naa kannu takkummaa keessan jabeessa yaa ummata Oromoo yoo isinii galeen hoo booda ummata kanaafne ani waan inni isinitti himun jiru Allah finfinnee jedhe waan takka hin hambisne ana qabsoon hin beekne qabsoo keessan ana kennoon Allah ani Oromiyaa waan taateen beeku haatiin tiyya waan taateen beeku Allah isaan na barsiise Oromummaa noo jechuun goota takkallee isa gahin jiru kanaafu khalaas noon isinirraa deeme anarraa deeme takkummaa isiniin jedhe lallabe jabaadhaa yaa ummata Oromoo isin goota Oromoon goota Oromoon jagnaadha Oromoon leenca akka caaluutti osoo darbaamu osoo iyyuu isinitti du'e maaliif dubbadhu naan jettanii isin akka caaluutu isinirraa deemee barru leenca namuu hin dandeenyeen isallee kuchi isani kute khalaas noon hidhamee ture hidhaa mana hidhaatii miti ni hidhaniin harkaa miila afaan maaliif summii ture gaajachin isaan summii ture isaaf immoo summii waa'ee biyya isaa goo ibsumoo noon oksijiina isaarraa guutubbatu biyya isaa noon Allah jannata isaa kan nuuf jechumutti kakkaa caalu dhabdan ummata Oromoo noo qofaami obsa isin yaa kanno
way maal jedhinaan jette obboleetti tiyya kanaa ol noon Oromoo jechaatini hin maraatee bar budarratti Oromummaa irratti maraate kana ni beeytanii ni maraate gubadhes keessa gubadhe dabree harka isaa gube noon noommo Oromoodhaaf waan hin taane qabaanne Allah mana nuu fuudhi lafa nuu fuudhin jedhaan noo deemitin ijoollee tala ta ummata Oromoon tuqnaan jedheen ani ummata Oromoon fedhu qotee bulaarraa kaasanii naa kannanii bar jedhe laal Allah tanoomo ani dubbadhu yaanaan jettan dubbadheetuun fixu ani sarratti hin baradhe maali Oromummaan hin beekun ture abboleettiti. Egaa obboleewwan viidiyoon kana fakkaata hedduu garaa nama nyaata. Haadhi manaa nu hogoobana rabbiin kan jannataa haa godhu. Akkuma ijoolletti immoo gaafa lafaa ka'u Oromummaaf qabsa haga ol ka'e osoo laftiniif manni kennamus isa hin gooyyoomsin gaafa du'ullee dhukkubsatee du'e Oromummaa otoo qabsaahu rabbiin jannataa haa godhuu fi waan jarree irratti du'an kanallee rabbiin galmaan haa ga'u. Obboleewwan insha Allah tokkummaan akkuma jirutti ta'ee ittuma hafuuf isiniin jedha. Nagaan naa jiraadhaa galatooma. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota.